Ayyaana shumaa kan jirtu hordoftoonniif kabajamtoonni chaanalii kiyyaa kun guyyaa har'aa kanas immoo wanta baay'ee tokko isin fayyadu waan haaraa baay'ee tokko kan itti gammaduu dandeessan isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Guyyaa har'aa kana wanti isiniif qabadheetii dhufe salphaatti suuraa keessan gara viidiyootti bifa professionaalii ta'eetiin akkamitti akka itti deeffachuutii dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Baay'ee tokko isin gammachiisa. Egaan haalan kanaan dura isinitti agarsiise irraa adda kan ta'e akkasumas immoo salphaa fi baay'ee tokko kan namatti toluun isinitti agarsiisa jechuudha daawwattoota. Kanaaf hanga xumuraatti daawwadhaa viidiyoo kanan isin jedha. Akkasumas immoo laayikii fi sheerii gochuudhaan na deeggaraan isiniin jedha. Jalqabaa kan kanattiin godhachuutii dandeessan jechuudha. Appilikeeshinii xiqqishuu kana buufachuutii qabdu. Aappii kanas lafti isin argattan description box jaladha waan ta'eef salphaatti barreeffama viidiyoo kanarra yoo tuqxanii kunoo gara weebsaayitii kootii isin geessa. Saniin booda achirraatti daawunlood batanii kana tuquudhaan gadi buufachuutii dandeessu jechuudha. Gara bilbila keessanitti warri karaa telegiraamii na hordofuu barbaadan immoo telegiraam chaanaliin koo maqaan isaa OTSL saayidha. Yoo sarchii gootan na argachuu ni dandeessu. Linkiin telegiraam chaanalii koo kanaallee description box jirra isiniif jira jechuudha. Egaan jalqaba appilikeeshinii kana ni banna jechuudha. Haala inni ittiin hojjetu hundasaayyuu addanarraa ilaaluutii dandeessu. Kunoo wantoota inni of keessaatii qabu warri suuraa isaanii ittiin kireetii godhatanii kunootti gara viidiyootti geeddaratan addaarraa gadi dhiisanii jiru jechuudha. Kunootti addaarraa ilaaluutii dandeessu. Egaan kunootti mallattoo pilaasii kana tuqxu jechuudha. Kan mataa keessanii uummachuudhaaf mallattoo pilaasii kana al tokkootiif ni tuqxu jechuudha. Mallattoo pilaasii kana akka tuqxaniin gara footoo keessanii yookiin gara suuraa keessanii isin fida. As keessaa suuraa keessan filachuutii ni dandeessu yookiin ammoo gubbaa kanarraa all footoo kan jedhu ni jira waan ta'eef all footoo kana tuquudhaan as keessaa gaalarii keessa isin fida waan ta'eef gara suuraan keessan jiru filachuutii dandeessu jechuudha. Fooldaraan isiniif ta'a waan ta'eef isteeppiidhaan gattarraa waan isiniif ta'aaf as keessaatii fooldara mataa keessanii galtanii filachuutii ni dandeessu jechuudha hordoftootiyya. Amman suuraa kiyyaa keessa deemee filadheen irratti isinitti agarsiisa jechuudha. Akkamitti akka gara viidiyootti geeddaradhe jechuudha. Amman kunoo suuraa kiyya filadheetti jira. Akka suuraa kiyya filadhee fixeeni iddoo kanarraatii next kan jettu jirti waan ta'eef next kan al tokkootiif ni tuqxu. Saniin booda kunoo gara kanaa isin dabarsa jechuudha. Addana irratti wanti isin hubachuutii qabdanii sagalee qaba jechuudha. Sagalee mataa isaa kan itti isiniif uumu qaba. Anatu gadi xiqqeessee jira jechuudha. Kunootti sagaleetti dabalee isinitti agarsiisa. Egaan kun akkuma agartanii jechuudha baay'ee tokko haalli itti fayyadama isaatii salphaadha. Akkasumas immoo suuraa keessanii gara viidiyootti isiniif jijjiiruurrallee darbee gara professional viidiyootti isin geessa jechuudha. Innaan kana isiniin jedhu fakkeenyaaf suuraa keessan irratti viidiyoo garagaraa ergi dabaltanii booda sagalee suuraa sanaa wajjin deemu ofii isaatii maraxeetu jechuudha yookiin fileetu kan inni suuraa keessan faana kan bareedu irra isiniif kaa'u baay'ee tokko babbareeda. Sirboonni isa jalaatis sirbanillee kilaasikaalii gosa garagaraa mimmiidhagoo ta'anii suuraa keessan haala bareedaadhaan teessan ilaaluudhaaf kan isin fayyadanii baay'ee tokko kan itti gammadan jechuudha. Egaan dhuma kanarratti osoo seeviin godhin dura wantoota lamatu jira jechuudha hordoftootiyya. Kanaaf isaan lamaan wanti isin gootanii kunootti piroojeektii kana yookiin immoo wantoota gara viidiyootti isiniif jijjiiraman kana salphaamatti gara kaayin maasteriinis geessuu ni dandeessu. Tiiktookiitti illee achi ol fe'uutii ni dandeessu jechuudha. Tiiktookii jechuun appilikeeshina haaraa amma namoonni itti fayyadamaa jiranidha. Isaan kana lamaan keessaatii filachuutii dandeessu jechuudha. Yoo fedha keessan ta'e yoo hin barbaanne ta'e immoo gara bilbila keessanitti daayirektii seevii gochuutii dandeessu jechuudha. Gubbaa kanarra mallattoon seevii waan jiruuf al tokkootiif kana ni tuqxu. Saniin booda kunootti akkasiin kana seef jettaniin miidiyuumii haay low kan jedhu ni jira. As keessaatii rizooluushinii isaa yookiin immoo haala kwaalitii isaa filachuudhaan yoo barbaadan haay irra kaa'achuudhaan seevii godhachuutii dandeessu jechuudha. Baay'ee tokkotti gammaddu appilikeeshinii guyyaa har'aa kana isiniif qabadhee dhufeetti piliis isinumti galaatii cheekii godhaa. Ishinii kanatti hin gammanne jira jedheetii gonkumaa hin yaadu. Baay'ee tokko firiidhaa. Mastaaqiyaa yookiin beeksisa garaagaraallee ofirraa hin qabu. Baay'ee tokko kan isin gammachiisuu danda'udha jechuudha. Egaan gara kaayin maasteritti erguudhaaf immoo kunootti mallattoon kaayin maaster iddoo kanarra ni jirti waan ta'eef kan inni tuqxu kunootti akkuma agartanii piroojeektiin keessan gara kaayin maasteriin isiniif deemedha. Okey ni jettu gara kaayin maasteritti isin erga jechuudha daayirektii bifa kanaatiin.
Kanaaf bifa kanaatiin gara kan maasteriitti erginni na fidee haala kanaan salphaatti itti fayyadamee itti gammaduutiin nan danda'a jechuudha. Egaan barnoota guyyaa har'aatti akkasiin gammaddan dhibbaaf dhibbaa abdii nan qaba. Wantooti appilikeeshiniin kun appilikeeshina haaraadha. Linkii isaa description box irraa akkasumas immoo karaa Telegram chaanalii koo argachuu ni dandeessu. Galaatii daawunlood godhadhaa wantoota barbaaddan professional ta'an ittiin create godhadhaan isiniin jedha. Egaan yeroo itti aanu deemnee galagarutti nagaan naaf tura isinan jaalladha isinan kabajaa.